Kuno kararis Ashama kam jirtu hordoftoota yoomtu guyyaa irraa kana magaalaa Haramaayaa Haroo Haramaayaa baadiyyaa jira kan deebi'e irratti argamna jechaadha. Kaameraa keenya kan nuuf fuuldura jiru kun abdataadha weellisaa abdataa jedhama. Haramaayaa damaa fi burkiine maaliif narraa gurte ani sooma abdatte harkaan teetu nuuf soora yoo ijaansi miilane harkaan teetu nuuf soora yoo ijaansi miilane gammachiisa fuulduraa calaqqiftuu jiradhu. Haroo Haramaayaa kana namoota baay'ee faana irratti argamna. Warri dabalaman jira. Kunis immoo bashannanaaf gara Haroo Haramaayaa dhufeetoo haala kanaan bashannanaa jirra jechaadha. Akkuma argitan Haroo Haramaayaa duratti daawwachiisaa ture jechaadha. Kanaafuu yoomtuu faana utaatan iddoowwan seenaa qabeessa iddoowwan miidhagoo ta'e Oromiyaa keessa naannoo akkuma kana biroo waadaa sinigan kan isin daawwachiisan. Eessayyuu hin deemne yoomtuu maatii ta'a subscribe gochuun Turratti argamna subscribe godhuudhaan like godhuudhaan share fi comment akka gootan gammachuu fi abdiidhaan isin eegganna yoomiyyuu taanaan isin abdanna gammanne waafne bishaan namoota meeqa abameetitu zik fermit lajjee morqorrooti yemana jala dhufeena naannee mana keessaan baafate yaa rabbi kam na goota daan jeetti qalbiin kanarraa gad deebise ammaan kanarraa gad deebise waan leen fedhu fedhumana hojjeetiin jaarradha ammallee haa dhufeen haa guutu akkas garaan tasna jira ammoo qorxommii irraa fayyadamna ooluu duraanillee dantaasiiti ammaan kana uumamaa misooma guddaa amarra jettatu jedhanii qusannaan fayyadamu amma barana amata kana bu'aa guddaa rakkan kunichaa fi jimaaratti oomisha galii guddaa nu galchee jira. Faayidaa guddaa qaba. Bu'aa guddaas qaba dargaggoo fi shamarran keenya hundaafuu bu'aa addaa buusee waan jiruuf jecha qusannaadha. Ofiisa qurxummiitiis baay'ee ijoolleen keenya itti fayyadamaa waan jirtu qusannaa baay'ee akka gaariitti qusannaadhaan itti fayyadamuu qabnaan jaasi. Bishaan kana baay'ee dhabnee waan turreef kanaafuu balfa itti gatamuuf kana waa hundumaa qulqullina isaa eeguun dirqama waan nurratti ta'eef uummanni naannoo kanaa kunuunsa isaa jabaachuu qaban ni jaa gara kootiin. yoo ijaansi miilane hara tu goggee ijaansi miilane harkaan teetu nuuf soora yoo ijaansi miilane. Itu bakal gaafa bira mana keessanii osoo ni faa gaafa. waan addunyaa taphata takka Damaa hin burkine maaliif narraa goyda nuti sooma abdanne harkaan teetu Subscribe gochuun.